ulfaan qaba. Garaa godhadhee isin jira jechuudha. Ammoo akkam irraa laaltan ani isiniin taphadhaa ulfaan qabu inshaallah. Garuu fuula duraaf ulfa godhachuuf yaadaniin qaba. Yeroo gabaabaa keessa jechuudha. Akkasii hordoftoota keenya har'a hajjaman jiru gisee hajjan oltee piraankii boombi dhoksoota akka irra guuttee hojjechuuf hin deemaa piraankiin kun kaakamitti hojjetan akka ta'e hajjiidhaan if shakkeetiin jiraan jaanii. Egaa nafeetti ulfuun baatii lamaa fi wayii deemna. Garuu kala isaan gisee nyaadduus waan shushuruf kaa gisee karaa deemu shuruuf kaa hin danda'u. Naaqla shallashaa mataa naan suuraa kana jeetuma piraanki ajaa'ibaa tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafun horot amanta baralle turtu obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu alhamdulillah anis nagajira har'a piraanki hajjii fi imaan hajjarratti hojjate qorraa waan hubadhe isiniif ibsa jedheen yaada. Piraanki suni abbaa hubateef ergaa qaba. Ergaa dabarsaa jechuudha. Piraanki ta'ee diraamaawwan gariin diraamaawwan hedduu ergaa babbareedoo of keessaa qaban kan hubatu ta'e barnoota guddaa of keessaa qabatee deema. Kan hubateef jechuudha. Har'a imaan akkuma beektanii hajji irratti piraanki dalattee an ulfaa'ee jira jetteeni hangan wajjin jiraachuu eegalee ji'a lama ol jettee dubbattee jirti jechuudha. Akkuma beekaa hordofaa turre hundi keenyaayyuu innaa hajjiin ala jira piraankii ajaa'ibaa irratti hojjedha jettee qophoofte maal akka jedhu garuu ulfaa'ee jedhaanii ani garuu hin ulfoofne ilaalchi inni naaf qabu ilaalchi akkamitii dura ilmoo si'i bareedduu tanarraa ilmoo bareedduu akka ta'eetii sirraa argachuu barbaadaadha. Waadaa qabna. Waadaa sanni jijjiiramu itti fufa kan jedhu adda baafachuun barbaadaa jette bakka kanatti waan isin jette irraa anis waan tokko hubadha. Barnoota qaba jechuudha. Ergaa dabarsa. Ergaa sunillee namni tokko gaafa wal jaalate gaafa walitti dhufee wal jaalate walitti dhufuu bichaa osoo hin taane ilaalchi namni sanii akkam walitti dhufeedhaaf walii horee ilmoo walii godhatu osoo hin taane haala nama sanii adeemsa nama saniis dursitee hubachuudhaaf dhiirri sun nama akkamii akka ta'e ilaalcha akkamii akka qabu bultii horachuudhaaf qophiidha ilmoo horachuudhaaf qophiidha. Namni kun ilmoo kana yoo argate akkamii yaada jedhu dursitee hubachuunis bareeda. Bakka kana ergaa guddaa of keessaa qabadhee yaada jechuudhaani. Egaa imaan hadhaa isinuu isa kana barbaaddeeti hajjiin maal akka jedhuun hajjiin akkuma dura waadaa seenee fi waadaa naa seenii jette waadaa san hin jijjiiramoo afaanumaan jedhamoo dallaaluudhaan immoo dhugaan jedhaa bakka san jiramoo bakka sanii hin jiru madaalli irratti geggeessite jechuudha. Akkuma madaaltee irratti argitee jirti. Innaa gaafan hajjiin ol seenu garatu na hafee jettee akka nama haqeessu fiigaa turte. Hajjiin jijjiirama inni agarsiisee fi akkasumas akka ilmoo hin barbaannedha kan inni waadaa isaa duraa garuu akka ilmoo irraa barbaaduudha kan itti dubbatee waadaa galee fi hojiin waliigalte isaanii garuu garaan erga na hafe jetteen garuu garaa isiin hafnee isiin piraankiidhaaf irraa hojjetaa jirtu laaluudhaan madaaluudhaa fi ergan garaan na hafe jetteeni jijjiirama irratti agarsiisee jechuudha. Dallanuudhaan marii hin jiru akkamitti osoo naan mari'atini kan yaada jedhudha. Kunis ergaa tokko of keessa qaba jedheeti yaada. Namni tokko erga bultii godhatee walitti seenee jaartii erga ta'e immoo garaan hafuu isaa hin oolu. Kun ammoo tuyyuu lagizee jireenya lagizee wajjin dabarsuu agarsiisa malee jireenyaaf akka hin barbaanneedha ergaa inni of keessatti qabu jechuudha. Ergaan kun garuu isaan piraankii walii galanis haa dalaganillee garuu ergaa of keessatti qaba jedhee yaada. Akkan ilaalee biraa deemuu osoo hin taane wanta tokko ergaa darbu tokko diraamaas haa ta'u piraankiilee garagaraas haa ta'u piraankiileen tokko yaa fokkata jira. Tokko ammoo tuyyuu kan ergaa babbareedduu of keessaa qabutti jira. Kan akka dhaabbattee an hoo eessa jira? An hoo gocha kana raawwatamaa jiru kana keessaa an hoo eessa keessa ramadama akka jettu kan dhaabbattee akka of ilaaltu si godhutu jira jechuudha. Ergaa hajjii kana keessa waa hedduun hubadhe ergaan har'a imaan irratti dalatti jechuudha. Namoonni hedduu ijoolleen keenya
maaliif sobamanii bara kana keessattuyyuu dhiirotaan gowwoomfamuudhaan haasaa isaan afaan irraatiin gowwoomfamuudhaan namoonni hedduu osoo gaahila hin raawwatiin kan walitti dabalamanii erga walitti dabalamanii booda garaan isaa hafee erga hafee booda ulfaahanii kan gaaf dura jaalala si fuudhaan maaliidhaan kan isaan kararraa maksanii erga garaa hafee booda kan baasanii kararratti darbanii kan dhaltee gattee akkuma argaa jirta kaartoonii zubaalaa keessatti abashaadha yeroo baay'ee maalirraa agarsiisa dhiirota fakkeenya har'aa imaan irra raawwatte kana waan isaa osoo hin bariin dhaqxee itti seentee gaafa rakkoon garaa isii hafee rakkoon akkanaa isii mudame immoo dhaabbattee haftii jechuudha. Hin guddifta kaa'eedhaan guddifta kaa yeroo hajjiin jedhuuni yeroo tokko ijoollee baay'ee yeroo miidiyaa irratti daa'imman wajjin isiin rakkattee fakkeenya Suudi Arabiyaa keessatti Dubaayii keessatti illee yeroo baay'ee akkuma miidiyaa irratti raabsamaa jiru kana wal jaalatanii walitti dhufanii osoo gaa'ina godhaniin bor godhanna iftaan godhanna ji'a dhufu godhanna maal godhanna osoo jedhanii kaahonti gaxaroon qabu ka'u isaan dalagaaraan sinaadha waan ta'eef garaa erga hafee booda erga ulfaa'ee isii argee booda ol ka'ee biraa badaa jechuudha. Gaafsan ammoo carraan isii maalirree kararra ba'uu daa'ima qabattee kadhachuu kanaadha carraan isii wanna akkanaa kana ijoollee akkanaa kana keessatti ijoollee akkanaatiif ijoollee osoo waan dhiiratu hin beekin sin jaaladhaam afaanii sobabanii afaan isaa haasawu afaan isaanii irra laalanii gara jireenya wanni afaan isaanii dhiironni afaanii sobanii taasisanii dhugoomsanii gara gaahilin jedhamu kun garuu wajjin jireenyatti ceehaniif ergaan qabaadhee yaadaan. Dirummaa akka keetti ta'uu barbaadu ani. Argatteeti. Argatteeti. Ati amma dhiira. Laan dubartii. Dubartii ta'uu dubartii moo dubartii jala deddeemaa oola. Ka dhiiraan ta'e maal dabalatee osoo waan dhiiraa. Dhiiraan hin fakkaate kan gaafa duraanii. Osoo waan dhiira ta'uu baadhee harkaan takka akka mana keenya bulle beektaa. Noo gabbee mul'ura. Mana harkaati goota. Harkaan maaliin godha sin jabar ati naddoodha. Naddoo jala deemaa mi anis waan dhalaateef hin dhalaa jala deemaa. Inaaf akkas godhaa Eenyu? Moo fedhis naan jiran kanaan maatiif yaada harkaa tokko dhiiga harkaa tokko dhiiga. Yaani of taate akka mataa keetitti. Kilma ta'u yaani osoo hin godhin yaani na hojjiraata afaan kee akkana suruuratti itti goote haaloo saala. Salphoo baata hajji rakkateettee ofii of rakkise. Atileen maaliin rakkate jettee of rakkisne obboleessa kiyyaatti deemtu ka bira bashbash. Kanas bashbash yoo feete saa kana bahuun deessi hin jedheera. Atileen gabbuu ni dandeessa mani mana kiraati bar mana kee fakkaachisee isaa tana gabbuu dandeessa naan jetta isaa kan guutte mana qabda waan mana kiraati. Ati bar wanti maa sababni dhalaan takka ta'e inni dhalaan takka fuutuu akkuma kiraa mana kana sirraa kafachuuf malee waan biraati miti. Atama afaanuma bara masaanuu fira bitatarte. Afaanuma kanaan masaanuu narra fuudhii. Eenguutuwa. Dhageeffadhu masaanuu barbaadan narra fuudhii na jedhartani. Sii fuudha xiqqoo obsi inshaalla. Guyyaa nama sadi booda. Kiraa mana kabaatii kaanii fi kabaatii namni deeme kafalee jiraa dura. Kijiba oofta akkasuma waan. Kijiba oofta. Kijibaan akka keetiitu hin jiru. Egaa hordoftoota kiyya kun hajji waan jedhu keessanii jirtanii harree hedduu takka gaddeetiin jira aareetiin jira. Miti ka'eera inshaallah rabbi jira wanti rabbi caaleen jiru. Eegan dalagdee akka har'a gaddeetis gammadeetis hin beeku. Yaani waan biraa kalas.